Jirtu dhaggeeffattoonni marii bunaa killaa har'aa keessatti Idris Dhagaa waliin marii godhuu deemnaa. Mata duree sadirratti marii goona. Mata dureen tokko imala jilli miseensotaa fi hooggantoota paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo of keessaa qabu. Naannolee Oromiyaa garaagaraa keessatti torbee lamaan durarraa jalqabee imala naannoo Oromiyaa garaagaraa keessatti godhaa jira. Giddu galeessarraa jalqabanii gara baha Oromiyaatti aanaalee garaagaraati keessatti uummata waliin marii godhaa turanii. Achi gad deebi'anii immoo Arsii Bahaa, Arsii Lixaa, Baalee fi amma immoo dhuma kanarratti aanota Arsii Lixaa kan gara dhihaarra jiran aanaa akka Kofalee, Shaashimannee fi Arsii Nageellee fa'aa keessatti marii uummata waliin erga godhanii booda kaleessarraa jalqabee naannoo Shawaa Bahaa keessa akka jiran odeessi agarsiisa. Mee akeeknii fi kaayyoon imala miseensota paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo kuni akkamitti ilaalta? Qabiyyee haasaa isaanii hoo yoo magaaltuu akkamitti hubatta? Dhaamsi isaanii uummata keenyaa dabarsaa jiran hoo maal fakkaata? Mee Idris. Galatoomii Oromoon erga qabsoo jalqabee bubbulee jira. Keessaa'uu waggaawwan 4-5 darban kana qabsoo uummanni Oromoo afaan tokkoon walii galee tokkummaan geggeesseen jijjiiramni hedduu dhufee ture. Jijjiiramni kun yeroo dhufu mootummaan dur biyya bulchaa turus keessaan of jijjiirre jedhanii uummanni Oromoo gaafii isaa takka lama jedhee laakkaa'een mootummaan kun jijjiirameera jedheen mootummaa kanaan amaanaatti kennate. Gaafileen Oromoo waa baay'eedha. Gaafii lafaattu jira, gaafii afaaniittu jira, gaafii mirga dhala namaattu jira, gaafii ofiin of bulchuuttu jira, gaafii dimokiraasiittu jira. Kan hunda baay'ee gaafiin Oromoo laakkaa'ee Oromoon mootummaan kun mootummaa kiyyaa mootummaa of jijjiira jedhee ilmaan Oromootiin hoogganamu. Kanaafuu nuu deebisa mootummaan kun jedhanii uummanni mootummaa kana kenne. Amma gaadaduma oolee buluun mootummaan kun hadiidarraa bahee gaafileen uummata Oromoo deebi'aa akka hin jirre uummanni hubataa dhufee jira. Kun uummata keessatti abdii murannaa argisiisaa jira jechuudha. Sababa kanaan argitee uummanni bakka hedduutti jira, frustrationii jira, walitti bu'iinsa jira, namni du'aa, namni nagaan bahee galuun rakkoo ta'ee jira. Kanaaf yeroo kana keessatti amma KFO'n imala uummataan wal arguu jalqabaniiranii. Kaayyoon imala kanaa tokko uummata arganii uummata nagaa gaafachuudha. Kana jechuun uummataan eega wal arganii booda uummanni abdii murate kun wanni takkaan uummanni biyya san keessatti eeggachaa jiru filannoo barana kan as deemu kana. Filannoon kun free and fair election bilisaa fi haqa qabeessa yoo ta'e mootummaa kanarraa deebii gaafilee gaafanne san hundaaf deebii argachaa hin jirru. Mootummaa mataa keenyaa sagalee keenyaan filannee mootummaa saniin gaafileen uummata akka deebi'u, uummata Oromoos kan uummattoota biraas akka deebi'uu fi biyyattii sun gara dimokiraasiitti akka ceetu fedha qaba uummanni keenya. Inni takkaan uummanni keenya amma biyya sanii abdii qabu. Filannoon kun yoo dhufe filannoo kanaan mootummaa keenya dhaabannaa waan jedhudha. Inni kun karaa sirri, karaa nagahaati, karaa qajeelaati, karaa biyyoonni addunyaa kanarratti hadha guddatan westarnii nu keessa jirru kunis ittiin guddataniif badhaadhani. Karaan kun karaa filatamaa ta'uu, karaa filannoo biraan qabne ta'uu jabeessanii uummata hamilee turanii, uummata cimsanii, uummanni tokkummaan akka dhaabatuu fi waan biraarraa abdii kutatee gara waan biraatti abdii kutannaarraa waan biraa seenuurraa filannoo kanaaf of qopheessee tumsaan tokkummaan akka ka'uu fi waan kanaaf akka qophaa'u gochuu fi
Filannoon kun egaa akka referendamitti ilaalamaa barana. Kana filannoo asiin dura ta'e akka filannoo ta'u marraa 5 ta'ee darbee san maqamaa fi warri abbootii irree waggaa 5 eeggatanii filannoo qopheessine jedhanii achi booda korojoo garagalchanii saamanii gara aangootti deebi'anii uummata dararaa biyyallee akka rakkoo keessan galchine. Uummanni murannoon ka'ee qophaa'ee filannoon ta'uu isaa qofaa miti. Filannoon kun akka filannoo haqa qabeessaa fi free and fair election jedhamu san ta'uu uummata jajjabeessuu fi kanarratti uummata wajjin dhaabbachuuf jalqaba baha Oromiyaa Harargee godinaalee Harargee irraa jalqabanii achi booda. I think sanirratti jalqaba naannoo gara Shawaa Kaabaatti deemanii. Egaa Harargee deebanii gara Shawaa Kaabaa deemanii. Akkasii hayyee. Achi booda Arsii gara Arsii bahaa deemanii Arsii bahaa irraanii Arsii lixaallee cinaa tokko keessa bahanii Baalee bu'anii. Deebii gara Raafii kana Arsii lixaa keessaan xumuraa gara Shawaa bahaatiin ol deebi'aa jiru jechuudha. Deebi'anii amma olmus xumuraniiranii. Akkuma argite ka uummanni imanatti nafne akka dur gaafa mootummaan uummata argite kaadireetti ergee sodaachisee xaa'oon sodaachisee hidhaan sodaachisee waan adda addaatiin doorsisee baasuu miti. Uummanni fedhii ofiitiin bahe. I think gama akkan itti ilaalutti it is very successful. Hamilee uummata haga tokko deebisee baay'ee busti godhee jira, kaasee jira waan jedhu ilaalee jennu kaayyoon isaallee kanuma amma duulana filadhaatii miti. Yeroon sun hin geenne uummata wajjin wal arganii uummata hamilee cimsanii uummanni karaa nagaa karaa sirrii akka filatu gochuudha. Karaa saniin baay'ee milkaa'eera. Yaada gaariidha. Anis gama yaanni ati kaafte akkuma jirutti ta'ee wanni irratti dabalu yoo jiraate bakkoota garagaraatitti qabiyyeen haasa'a jilli kun godhu yoo laalte waluma fakkaataadha. Waan uummanni keessa dabre bakka tokko tokkotti yaadachiisa. Qalbii uummataa wantoota hawwachiisus bakka garagaraatitti dubbata. Keessattuu ammoo gootota uummata kana keessaa bahan naannolee san keessaa bahan yoo faarsan argina. Bakka garagaraatitti Baaleetti gootota Baalee, naannoo Jiddugala Oromiyaatti gootota Jiddugala Oromiyaa, naannoo Bahaattis gootota naannoo sanii maqaa isaanii hodhaan agarra. Gama biraatiin ammoo qeeqa tokko tokkos mootummaa irratti yoo kaasan inni argina. Kanumaanis walitti qabatee ammas maal hojjechuu deemna waan jedhus gabaabsanii yoo ibsan argaa jirra. Oromiyaan baatii fulbaanaas deemtu keessatti filannoo kanaan irra aannee mootummaa keenyaa hundeeffachuu, mootummaa mataa keenyaa hundeeffachuudha wanni jedhu clearly yoo haasaa isaanii keessatti bakka garagaraatitti tuqan argaa jirra. Afaan garagaraatiin dubbatan malee yeroo tokko tokko masaraa mootummaa nutu dhuunfatuu qabaa, mootummaa keenya ijaarrachuu qabna waan jedhu galma qabsoo Oromoo bakka garagaraatitti yoo tuqanii agarra. Gama biraatiin ammoo deeggarsi uummanni dhimma kanaaf jila kanaaf godhe bakka garagaraatitti bahee yoo agartu ammoo baay'ee nama dinqa. Uummanni akkuma galaanaatitti bahee keessattuu immoo baha Oromiyaatittis aanota akka Dadar ka ture argeera. Naannoo Dirreedawaa fi Hararittis akkasuma uummata akka galaanaatti yaa'ee as naannoo Arsii Bahaatittis naannoo Diidaa kanatti uummanni akkuma galaanaatti yaa'ee shirkatti akkasii naannoo Arsii Bahaa Dodolaa fi Gada Basaasaatittis uummanni akkuma galaanaa dhangala'ee yaa'ee Baalees aanota akka Gaasaraa, Gooroo, Dalloo, Bidiree, Roobee fa'aa dabalatee Diinshoos dabalatee uummanni akka galaanaatti yaa'ee imala isaanii kana kan keessattuu immoo
Arsii lixaarraa gara Baalee godhan keessatti waan qalbii na hawwate tokko wanni jilli kun godhe aanaa Dodolaa keessatti magaalaa Heerarootti guyyaa tokkotti mootummaan wayyaanee nama 25 ta'u ajjeese. Uummata nagaa irratti dhukaasee nama 25 bakka tokkotti ajjeese. Uummata saniis itti goranii dubbisanii uummata saniis jajjabeessanii bira dabranii sun dhugatti waan hedduu na gammachiise. Gama biraatiin immoo eegachi ol deebi'anii Shaashamannee irratti waan adda ta'e tokkotu isaan qunname. Wanni isaan qunname kunis jila kana keessattuu uummataan akka waliin qunnamne waliin argine mariin kun akka fashalu yaalii hedduutu godhame. Shaashamannee irratti of course Arsii keessattis yaalii hedduutu godhame bakka garagaraatitti. Shaashamannee keessatti ammoo uummanni fi qeerroon dhimma sanirraa yaa'anii boombiin dho'ee, boombiin awwaalameera, fanjiin awwaalameera, sa'aatii akkanaatti dho'aa jedhanii uummata hedduu shororkeessaa turanii uummanni san hunda dideetumaan bahee. Kuni dhugatti taatee nama dinqisiisu. Arsii keessattis bakka garagaraatitti keessattuu hoogganoota aanaarra jiran kan dhimma kana milkeessuu keessatti gahee taphatan warri godinaa fa'aa hidhuu miidiyaa garagaraatiin dhagahamee jira. Kun gama saniin waan chaalenjii qunname. Kun maal agarsiisa? Filannoon kun yoo akkuma dhiyaataa deemuuni caasaan mootummaa keessattuu paartilee mormituu garaagaraa irratti bakka inni mo'atamnaa sagalee itti dhabna jedhanii tilmaaman irratti humna fayyadamuunis dhufuu akka danda'u fi paartilee mormituu ammoo kanaafis qophii godhuu akka qaban wareegama barbaachisu kafaluudhaaf ammas reedii ta'uu akka qaban waan akeekuu kan jedheetiin yaada. Gama biraatiin ammoo jilli OFC kuni bakka tokko tokkotti mootummaallee yoo qeeqanii agarra. I think yeroo kanatti yeroo wal qeequun barbaachisaa ta'us ammoo yoo qeeqan haalli itti wal qeeqan tokko tokko yoo laaltu anaaf xiqqoo sansaka eeggamurraa kan maqaa jedhee yaadaatiin waan sirreeffachuu malanii. Kan biraa ammoo jabeenni isaan jilli kun qabu uummata dadammaqsuu irratti haasofni isaan godhan hedduu haasaa jajjabaa fi uummata akka gaariitti enerjii isaanii san wanni godhuu danda'u jedhee yaada. Haa ta'u immoo sodaa mataa kiyya tokko kan qabutu jira. Uummata akka galaanaatitti yaa'ee deeggarsa kenne kana yoo itti fayyadamanii yeroodhaan uummanni deeggarsa wanni namaa kennuuf sababa mataa isaa qaba. Waan deeggarsa namaa kenneef sanii yeroo inni deeggarsa namaa kennu dafanii mataa walitti hidhatanii gara callaatiitti sharafachuu yoo hin dandeenye wasted ta'a jechuudha. Bachoo bishaanitti galaanatti naqan ta'a. Dhadhaa ibidda buutee nama harkaa ta'a. Kana ibsuuf fakkeenya tokko kaasuun ni danda'ama. Muummichi ministeeraa amma aangoorra jiru Dr. Abiy Ahmed aangootti yoo dhufu deeggarsa guddaatu godhameef. Deeggarsa godhameef sanii gara itti fayyadamuu danda'utti hin jijjiiranne. Jijjiiratee harvest godhuu hin dandeenye jechuu waan sanirraa. Maal sanirra maal ta'e dimaandii uummanni deeggarsa wanni kenneef expectationii qaba ture. Expectationiin uummataa sun meeting taane bakka deebiin argannee fi ammas ammoo mootummaan deeggarsa uummataa san dafee saamatee collect godhatee walitti qabatee akka garbummaa isaarraa walitti qabanii tuulatanii sanitti
walitti qabatee tuulachuu hin dandeenye. Sababa sanirraa yeroo waggaa 2 keessatti deeggarsi siyaasaa keessattuu immoo mootummaa support beeziin isaa Oromiyaa ta'e support beezii isaayyuu dhabe jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadeeti jilli kunis keessattuu jila kana qofa hin taane paartiin kuni deeggarsa amma kennameef kana dafeetiin akka tuulaa midhaan nadoo midhaanii san dafanii tuulatanii eegasammoo aayidanii qallatti jijjiiran sanitti yoo kaniin jijjiirannee ta'e ammas gaaga'ama biraa isaan irratti jaarmaya kanaaf fiduu danda'a yookaan ammoo opportunity kan wastu godhuu danda'an kan jedhu sodaa mataa kiyyaa qaba jechuu gama kiyyaan. Miidhagaamaatti fufi. Yaada gaarii kaaste beektaa uummanni akkuma argitu akka galaanatti bakka hundatti magaalolee xixiqqoo irratti duunaaf dhangala'ee yaa'e. Sababa mataa ofii qaba uummanni kun yeroo baay'ee gaafa gabrummaa jalatti kufeetii mootummaa ofiitiin buleen beeku. Mootummaa filatee sagalee ofiitiin mootummaa uumateen beeku. Gaafiin isaan deebine. Yeroo irraa qabsoomatti deebi'aa wareegama guddaa kafala namni ilma ofii itti dhabee qeen itti diigamtee biyyarraa itti baqatee miidhamee salphatee waan argeef akkanatti yaa'a. Waan kana immoo akkuma teette egaa mataa hidhuun qalanneen sonaa miti sonni kamana keessaatidha Oromoon uumammaaku. Namni yaa'e kun hundatti jijjiiramuu qaba jechuu barbaadde dhugaa jette sirreette. Hunni kun immoo ijaaranii formal structure keessa galchanii miseensummaan deeggarsaan kaayoo ofii qabsiisanii political programmii fi sirriitti barsiisanii miseensa godhatanii karaa saniin yoo hin deemin yoo akkasitti sirriitti gaafii uummata beekama rakkinni uummanni keenya qabu beekama. Waan saniif solutionii propose godhanii yookaan furmaata dhiyeessanii furmaata sanirratti uummata fudhachiisanii ijaaranii miseensummaan yookaan deeggarsaan kaa'onna qabuunaan faayinaansiin akka deeggaru beekumsa qabu beekumsa ofiitiin akka deeggaru kan loojistiikii qabu loojistikiin akka deeggaru godhanii gatirraa haga wannooti akka argitee wannoo adda addaatiin akka dubartiitti dargaggoo akka dargaggootti kan manguddoo akka manguddootti nama hundumaa akkuma ijaaramaa tolutti sirriitti ijaaranii maamila manbarii godhanii akkasitti deeman malee akkuma ati jette egaa uummanni akka galaanatti yaa'e kun jijjiiramuu qaba. Gaafii uummata Oromoo rakkoo uummata Oromoo hiikuu keessatti jijjiiraa fiduu fi ijaaramuun dirqama ta'a karaa saniin ijaaramee akkasitti akka deemu irratti hojjetu jedhee yaada. Gama biraatiin wanni nu argine tokko bakkuma gaan hundatti akkuma tuu jettee uummata wajjin uummata kumaatamaan yaa'ee dirreetti eegaa. Uummanni kun akkuma duratti illee kaasuu yaadne akkuma salphatti hin baane rakkoo danqaa adda addaatu ture. Uummata sodaachisanii bakka garitti isiniin jedhu bakka garitti immoo rakkoo akkanaatti uumamuuf deema jedhu bakka garitti sabaaf sallammii walitti buutu jedhu kaan amantii walitti buutu jedhu wanni isaan hin goone hin jiru. Taranii darbanii immoo warra seel out ta'ee aktivistoota adda addaallee bakka gara horiin bitatanii fakkeenyaaf amma gaafa gara Harargee gaddeeman sanii gootota Harargee akka Jaarraa Abbaa Gadaa akka Lemoo Qilxuu warra dur maqaa dhooftanii hin beekne maal gochuu Harargee deemtan Harargeen isin simatu jedhanii aktivistoota waan akkasii fa'aa haasa'an jirantu ture. Kun uummata Oromoo addaan diiguu argitee addaan qooduu kaayoffatanii akkas godhanii kun aktuaalii waan baay'ee nama qaanessu. Mootummaan kun uummanni Oromoo gaafa gara jijjiiramne isaan jedhanii aangootti dhufan akkuma jirutti almost baay'ee deeggaraa ture. Deeggarsa san hunda ofii itti fayyadamanii akkuma tuu jette gara callaatti jijjiiruu dadhabanii dadhabbii isaanii sana deebanii regret ta'anii waan san qajeelchuuf yaaluu tattaafachuu irra ammallee uummata akkuma dur wayyaaniin fa'aa gochaa turte akkuma dur illee sirnoonni achiin dura gochaa turan san Oromoo lagaan
amantiin walitti buusaa addaan qoodaa kaan rakkaasaa akkasi dadhabsiisuu yaalaa turani. Garuu uummanni Oromoo speaks loudly sirriitti sagalee isaa ol fuudhee karaa nagaatiin dubbatee jira. Walgahii kanarraa wanni guddaan an arge tokko uummanni Oromoo sirriitti bahee dubbatee jira. Maal dubbatee? Abbaan fedhe intarastii isaa eegee deebiseef malee akkuma durii san waan hin taane fidanii kaan jidduu kaan facaasanii uummata addaan qooduuni akka hin danda'amne akka kana gochuu hin dandeenye sirriitti uummanni waan dubbateef kun barumsa guddaa irraa argatanii yookaan irraa barachuu danda'anii waan jedhutti dabaluu barbaadeetti amaan. Galatoomii yoo I think kanumaan gabaabsinee ofirra dhufne gaariidha. Dhimmi immoo gama biraatiin lixa Oromiyaatitti walitti bu'iinsi riphee lolaa fi mootummaa akkuma itti fufetti jira. Haalli nageenyaa keessattuu immoo lixa Oromiyaa godinaalee afran Wallaggaa keessatti keessa jiru hedduu yaaddessaadha. Kanaan walitti qabatee odeessi ati qabdu jira wanni ni qooddu. Amaan ka odeessi kun bal'aan social media kanarraa argama. Waan Facebook irra post gochaa jiran waan yeroo tokko Twitter irratti illee bal'inaan argina. Akkuma tu beektu ka'ama almost ji'a ol na fakkaata especially gara lixa Oromiyaa Wallagga keessatti neetworkiin citee jira. Bilbilli illee jiru. Kanaafuu communicationin baay'ee hamaadha. Qajeelatti bilbiltee formal information achi argachuun baay'ee rakkisaadha. Haa ta'u immoo akka miidiyaa irratti arginutti social media kana irratti arginutti waan baay'ee nama gaddisiisuuf waan nama suukkaneessitu deemaa jira. Nama baay'eetu uummanni civilians uummanni nagaa jechuudha ajjeefamaa jiru. Nama baay'eetu baqataa jira. Nama mana irra gubaa jiru jedhanii maasii namaa midhaan wajjin gubaa jiru jedhanii nama akka hamaa nama hidhanii kaan hin dhabamsiisuu kaan akka nama waan suukkaneessaa hedduu namarra raawwachaa jiru waan jedhu dhagahaa jirra. Kan immoo baay'inaan waraana mootummaatti waan kana godhaa wanni jedhu hin jira. Har'a odeeffannoo namoota hedduurraa dhaga'een especially gara lixa Oromiyaatti nama baay'eetu guyyaa 2-3 kana keessa maasaa keessatti nama midhaan sassaabachuu bahe akkuma jirutti itti dhukaasanii waraanni mootummaa ajjeese jechuu dhageenyee jirra. Oromiyaa gara Qeellam Wallaggaa irraa gara Gambeellaa fa'aatti haga South Sudan illee uummanni baqachaa jira. Asii deebitee ammoo gara Kibba Oromiyaa Gujii akkuma fakkaatu deemaa jira. Especially amma Gujii keessatti riippoortiin an arge tokko namni qaamaan achi odeeffannoo argadhe jedhee haasa'e tokko akka argisiisutti nama baay'eetu du'e. Midhaan namaa maasaa keessatti akka namni walitti qabateen ibiddatti qabu nama mana keessaa baasanii karraa fotta ajjeesuu dubartii gudeeduun warii namaa qalachuun nama hidhuun agarasitti illee akkanumatti bal'atee itti fufeera jedhani. Wanni baay'ee siraaju amma kan gara lixa Oromiyaa kana oo fudhatte wanni isaan jedhanii hidhattoota ABO warra galuu didee muka keessatti hafettu jira. Isaantu biyya goolaa jira. Isaan qulqulleessuu qabnaa jedhani. Garuu qabatamaan namni du'aa jiru civilians uummata nagaati jechuudha. Qotee bulaa uummata innocenti ta'e sababni itti ajjeesaa jiraniin ABO qallabdanii ABO bakka jiru beektanii isintu ABO deeggaraa wariin deeggartanii informationii kennitanii waan jedhu jedhanii uummanni himata jedhani. Kun dhugamatti waan baay'ee nama suukkanneessuu inni kun anwanni jechuu barbaade waan bakka san qofa dhaabatuu miti. Kun wanni akkanaa kun hin deema ta'ee uummanni sun uummata Oromoo biraa irraa addan taane Oromoon hunduu tokkoma. Tarii divided in the rule uummata naannoo sanii dadhabsiisanii dhawaatumaan kaan ittillee darbuu waan barbaadan fakkaata. Wanni argisiisullee kanuma amma Oromiyaa keessa barattoonni naannoo Amaaraa deemanii yuunivarsiitoota naannoo Amaaraa keessatti ajjeefamaa turanii
naannoo Amaaraa keessaallee Oromiyaa keessatti illee yuunivarsiitota adda addaa irraa barattoonni Oromoo Oromummaa qofaan addaan baafamanii ari'amaa jiran yuunivarsiitii irra. Kun kan argisiisu wanni amma isaan taargeet godhanii deemaa jiran Oromoof Oromiyaa dadhabsiisuu yookaan dhabamsiisuu waan ta'eef kun waan bakka san qofa dhaabatu miti oolee bulee bakka biraatitti illee xaanqaatuma deema. Kanaaf uummanni keenya waan kana baay'ee dammaqinnaan ka'ee wal bira dhaabatee waan kana dhaabsisuuf waan irraa barbaachisu hundaa gochuu qaba waan jedhu itti dabaluu barbaadeeti. Amaan odeeffannoon jiru kana fakkaata waan addaa qabaatti itti dabalatillee. Anis waan addaa dhimma kanarraa achiisee hin qabu. Lixa Oromiyaatii odeeffannoon bahu baay'ee xiqqaadha. Odeeffannoon bahus qulqullinni isaa hedduu nama shakkisiisa jechuudha. Odeeffannoo hedduu wal'aadha ammallee odeeffannoo naannoo sanii bahu verify godhuun baay'ee nama rakkisa. Haa ta'u immoo kanaan walitti qabsiisee wanni kaasuu barbaadu maalinni keessattuu haasaa dhiyoo jilli hoogganni ofiisii fi hoogganni adda bilisummaa Oromoo Shanee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti haasaa godhan dhaggeeffadhee ture. Sanirraa wanni isaan dubbatan maalinni naannoo lixa Oromiyaa keessatti haalli nageenya hedduu yaaddessaa akka ta'e namni hedduu lubbuun akka dhume achii caqasirraa dhaggeeffadhee. Ammas ammoo fuula Feesbuukii Baqqalaa Garbaatirraa akka barreessee maxxansetti ilmaan dubrii isaan lama mootummaan qonnaan bultoota qawwee maleeyyii ta'an akka ajjeese maxxansee jira. Haa dhugatti amma qofaa miti haalli Oromiyaa keessa ture lixa Oromiyaa keessa ture waggoota lamaan dabran hedduu yaaddessaa ture. Humni riphee lolaa naannoo san tures keessattuu waggaa lamaan baatilee muraasa dura namoota nagaa hedduu ajjeesaa ture. Barsiisota ajjeesaa ture, qeesii ajjeesaa ture, hojjetaa mootummaa manaa baasee ajjeesaa ture. Waan adda addaatu godhamaa ture. Naannoo sanitti haalli nageenyaa baatilee muraasa amma dhiyoo kana dura miti yeroo dheeraadhaaf hedduu rakkisaa ture. Baankiin saamamaa ture. Uummanni bahee dhumnee namni nurraa dhume jedhanii amma yaadadhaa yeroo tokko even Baqqalaa Garbaa fa'aa miidiyaa irratti bahee dubbatu dhaggeeffadhee ture. Mootummaan jira. Mootummaan hoo jiraate maaliif uummata nagaan eegsifne nagaa uummataa maaliif kabachiisuu dadhabe waan jedhu gaafii namni hedduu kaasaa ture. Gama biraatiin ammoo amma mootummaan naannoo sanitti nageenya eegsisuuf sakattaa garaagaraa opereeshinii garaagaraa akka godhaa jiru argaa jirra. Kana godhuuf ammoo intarneetii dhaamsee waan adda addaa dhaamsee sakattaa godhutti jira. Mootummaanis humnaan itti deemuun rakkina mataa isaa qaba. Ani gama kiyyaanii yaanni humnaan itti deemuu jedhu suni akka kiyyatti sirriidha jedhee yaadu. Rakkoon lixa Oromiyaa rakkoo siyaasaatii malee rakkoo waraanaatii miti, rakkoo humnaan furamuu miti. Rakkoon kun rakkoo akkasitti hiikkatuu danda'ullee miti, furmaata akkasiin argamu. Kanaaf uummata nagaarra gargaarsa geessuu yoo ta'e malee bu'aan inni fidu hin jiru. Haalli sun keessattuu ammoo calaqqeen lixa Oromiyaa keessa jiru Gujii keessatti sadarkaa lammaffaa irratti akka jiru ofii kiyyaallee naannoo Gujii keessa bakka garaagaraa dhaqee yeroo biyya dhaqee turetti argee jira. Haala hedduu rakkisaan akka jiru hubadhe. Kanaaf I think haalli naannoo san jiru dhugatti hedduu yaaddessaadha. Mootummaanis dhaabbatee ilaaluu qaba.
humni riphee lolaas uummata nagaa isaa kanarraa waan gama gahaa jiru kana dhaabatee ilaaluu qaba. Wareegni Oromoon yeroo kanatti kaffalu wareega hin barbaachifne, wareega kafalamuu hin qabne uummanni keenya yeroo kanatti kafaluu inni sirra hin jiru. Wareega yeroo dheeraa waggoota dheeraaf uummanni keenya wareega adda addaa kafalaa ture. I think amma oduu dhaabbatee namuu miira isaatitti deebi'ee waan gocha uummata keenya irratti raawwataa jiran kana dhaabbatanii olaalan gaariidha. Gama kiyyatti akka kiyyatti rakkoo lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa kana waan mootummaa qofaa kennanii miti. Nageenyi ollaa waliin jiraatanii kan mana kiyyaa qofaa miti, kan ollaa kiyyaas. Ollaan kiyyaas nageenya eeguu qaba, anillee eeguu qaba. We are equally responsible. Lixa Oromiyaa, nageenya lixa Oromiyaatii fi mootummaanis gaafatama qaba. Riphee lolaan naannoo san jirus gaafatama, uummannis gaafatama qaba jechuudha. Namuu gahee mataa isaa, qooda mataa isaa qaba. Qooda keenya kana yoo kafaluu hin dandeenye dhugatti rakkisaa ta'a jechuu kanaaf I think riphee lolaanis dhaabbatee ilaaluu qaba. Uummata qabsaa'aa jiru kana mootummaanis dhaabbatee ilaaluu qaba. Uummannis ammoo dhaabbatee ilaaluu qaba akka jedhu qaba. Rakkoon wal dhibdeen kun ammoo jaarsummaanis yeroo dheeraa godhame, ifaajee guddatu godhame. Jaarsummaanis furamuu hin dandeenye. Kanaaf rabbi haa furu jedhaanii gama kiyyaan kanuma jedha. Yaa isuma silaallee rabbi caalaa gurgurmaani. Haa ta'u immoo inni ani itti dabaluu barbaade tokko bakka kanarratti akkuma tuu jette dubbii argite diina lamaanii miti, dubbii siyaasaati. It's political game. Ka qajeellotti gubataa jiru immoo warra siyaasaa san keessaa gamanaallee bu'aa yoo argatu miti uummata nagahaatti. Dubartii, ijoollee daa'imman, jaarsolee nama akkanaattu nama dadhabatu keessan miidhamaa jira jechuudha. Uummanni naannoo sanii, uummanni innoosanti bakka hundattuu uummanni bal'aan. Ijoolleen barumsa deemaan jirtu, daldalli hin jiru, namni baheen qotee bulaan qotatee oomishataa hin jiru. Kanaafuu beelatti deemaa jiru jechuudha. Rakkoo fayyaattu jira, rakkoo barumsaattu jira, rakkoo karaan diigamaa, rakkoo guddatu jira jechuudha. Namni mana ofii keessatti manni irra gubatee biyya ofiitti baqataa jira. Kan wanni na raaje tokko gama mootummaa kanaatiin xiqqoo inni gaaffii natti ta'e. Why only that area waan jedhu kaasan yeroo baay'ee mataa kiyya keessatti. Amma rakkoo nageenyaa bal'aan ka jiru Oromiyaa caalaa silaan akka ofii yaadutti akka ilaalutti waan qabatamaa irraa argitu irraa illee naannoo Amaaraa jira. Yuunivarsiitota keessatti barattoonni hunduu seenanii uummanni gurmaa'ee seenee barattoota gaffuudhee ajjeesaa kaan kaamsee karaa irraa qaba. Masgiinni gubata. Saboota adda addaa irratti almost genocide wanni si jechisiisu hin deemaa ajjechaan adda addaa buqqaatii mana nama irratti gubuun bal'inaan deemaa jira. Waan miidiyaa irratti bal'inaan mootummaalleen riippoortii gochaa jiru waan bal'inaan jiru jechuudha. So it's almost collapsed state Amhara region. Structure mootummaan jira jechuun si dhiba. Garuu mootummaan kun naannoo sanitti state of emergency jechuun declaring goone wannoo kana command postii kana. Command postii kana declaring goone. Gama kanatti wanni kun dhimma siyaasaati, dhimma nageenyaati miti dhimma siyaasaati wanni si jechisiisu isa kanaa jechuudha. Kanaaf amma yeroo baay'ee marii tokko irratti waan ka'ee dhagahu namoonni naannoo Wallaggaatti ispeeshaalii lixaa sanitti uummata goolaa jiran waraana mootummaatiyyuu miti jedhan. Baay'een isaanii hidhattoota naannoo Amaaraatii dhufanii waan jedhu namni riippoortii godhee qulqulleeffannee odeessine waan jedhanii namni achitti mu dhaga'e. Kanaafuu milishaa special force naannoo Amaaraa irraa fidanii uummata naannoo sanii fichisiisaa jiranii waan jedhutu jira. Uummanni naannoo Amaaraatii dhufee naannoo san qubatee yeroo dheeraa qawwee qabatee babal'ifataa lafa qabatee achi jiruun jira. Uummata san protect godhanii achirratti
uummata keenyaa akka hamaa ajjeesaa jiranii qotee bulaa keenya argitee gara nyaattee tokko malee namni mana irra gubee ijoollee daa'imman haadha abbaa wajjin fixaa jiru uummata milishaa naannoo sanii dhufe waan jedhamtu jira. Kana mootummaan kun I think waan kana irra deebi'ee ilaaluu qabanaaf fakkaata. Mootummaan tokko waraana wanni bobbaasuuf nagaa biyyaa eegsisuuf nagaa uummataa eegsisuuf daangaa biyyaa haa eeguuf. Waraana biyyan eegne waraana biyya jeeq waraana uummata ofii deebi'ee ajjeesu tokko waraana sanuu mootummaanuu seeraan to'atee kontirool gochuu hin dandeenye uummata keessa gadhiisanii biyya bobbaasanii akkana ilaaluun kun biyya balleessuu ta'a. Waraanaan argitee saba kee uummata kee mo'attee eenyuun bitta bituu illee hin dandeettu karaa saniin furmaan hin dhufuu jechuudha. Jeequmsa argitee boru isaan illee itti gaafatamuuf deemanii biyyattis miidhamuuf deemti uummannis miidhamuuf deema. Kana sirriitti irra deebi'anii ilaaluu qaba waan jedhu kaasuu barbaadeeti. Gama biraatiin nuti danda'amee argitee garanaalleen mootummaan waan biraa himaa gamasiin kabiroollee waan biroo himaa waan kana third partiin wayii independent investigation nuti akkitti deemamu jiraate uummanni keenyaa bal'inaan inni gaafachuu inni qabu. Independent investigation karaa UNT naa ta'u, karaa international community naa ta'u, karaa civic organizations, human rights organizations, dhaabbileen adda addaan jiranii hangama kiyyaanatu third partiin wanni akkanaa kun deemee waan san investigate godhanii utuu balaan kanaa olii hin dhufin wanni sun dhaabachuu danda'e gaariidha. Uummanni keenyas beekaanis hayyoonnis warri siyaasaa waan kana irratti bal'inaan hojjechuu qaba waan jedhu kaasuu barbaadeeti amaan. Galatoomii, I think mata duree kana kanumaan osoo bira dhufnee gama ammoo amantii ortodoksiin wal qabatee keessattuu hundeeffama beeta kanatii Oromiyaa kanaan wal qabatee jilli tokko kan dogongoruu baadhee keessa balaayiin turfamu gara US Minnesota dhufee jira. Walgahii san irratti satis qooda fudhatteerta. Mee akeekni fi kaayyoon keessa balaayii Minnesota dhufeef maalinni waan kanarraa yoo odeeffannoo dhaggeeffattootaan qooddee bareedaa. Yaa amaan keessa balaayii kaleessa as gara Minnesota kana dhufanii turani. Dhimmi kun dhimma amantiiti. Dhimma amantii kana baay'ee illee argitee amantiin abbaati keessa seenanii analysis kennuun hin ulfaataa baay'ee illee namarraa waan jedhu. Haa ta'u immoo waan isaan irraa hubadhees waan justice ta'e qabatanii deemanii amantii sanaa hin amannaa argitee achuma jalatti sinodosima san keessatti wannoo mataa keenyaa gaafannee jedhan afaan ofiitiin waaqeffachuu fi akka naannoo Oromiyaatti kanaaf mana lubummaa naannoo Oromiyaa gaafannee isa santuu warra charchii san hogganu mataa irra jiru irraa fudhataman argatini. It's just because argitee abbaan fedhee nama kana rabbitu uume ana Idrisiin godhee na uume si Amaaniin godhee kasi uume nu lamaan Oromoo godhee ka uume kaan Amaara godhee kaan Faranjii godhee kaan Baabiraa godhee ka uume rabbi waaqa. Waaqa akkasii uume san akkuma inni uume san waan inni uume san waaqeffachuutu karaa sirri jedhee yaadaan that is rational argitee. Kanaaf afaan isaaniitiin waaqeffachuu gaafatanii san uummanni hagas gahu. Sababa kanaaf manuma amantii sanirraa dhiibbaan baay'een akka gahaa jiru kaasee argitee keessa balaayii. Kanaaf waan suni wanni inni kaase sun waan sirriitti karaan isaan deemaa sun waan jajjabeeffamuu qabu. Waan dogongoraa keessatti hin argine. Kanaaf uummanni keenya argitee waanuma politikaalii nurratti mul'atu kana jechuun waanuma politikaalii nurra mul'atu sanatu karaa amantiitiinis manifestaa jira. Namni uummanni Oromoo yeroo baay'eef uummata maajoriitii uummata lafa bal'aa irra jiraatu uummata biyya sanii illee argitee revenue akka ol contribute godhuu. Kanaaf afaan keenya afaan mootummaa federaalaa haa ta'u yookaan afaan federaalaa afaan hojii haa ta'u jedhanii gaafachaa turanii wanni sun amma deebiin arganne lafarra harkifamaa ture.
argitee injustice san fakkaatutu churchii san keessattis mul'ataa jira. Wanni irraa hubadhe ibsa kaleessa keessa balaas dhufanii godhan irraa jechuudha. Kanaaf argitee injustice somewhere is injustice or everywhere jedha faranjiini. Rakkoon bakka tokko jiru yookaan miidhaan ilma namaa tokko bakka tokkotti irra jiru miidhaa ilma namaa hunda waan ta'eef waan san especially uummanni keenya odoo amantii waliin qoodiin bira dhaabatee jarri kun waan ittiin deemaa jiran san akka milkaa'ee fi galma gahan bira dhaabachuun barbaachisa jechuu barbaadee fi diteelii keessa seenuun xiqqoosi waan nurraan malleef jechuudha. Reeda, I think kanumaan yoo xumurre wayyaa yaada xumuraa waliigalaa irratti yoo qabaattee carraa fudhu yookaan immoo ani fixe kanumaan qophii keenyarraa xumurraa yeroo biraa immoo marii wal fakkaatuun walitti deebina. Hojjechaa dhumaa yoo qabaattee waan biraa miti waan amma argitee walitti bu'iinsaa fi balaa lubbuu namaa irratti deemaa jiru lola bakka adda addaatti gara command postiitiif walitti bu'iinsa onnoo irra deemaa jiru kana irratti dhaamsa tokko qaban onneen jechuu barbaade maali uummanni Oromoo kuni yeroo dheeraaf balaa guddatu irra deemaa ture waan san at least waggaattan lamaanii sadiin darban kana keessa bakka adda addaatti jechaa fi hidhaan wanni adda addaa sun dhaabatee jira. Gama biraatiin immoo cimeetti fufee jira. Oromoon bakka tokko dhiigaa, bakka tokko buqqaa, bakka tokko argitee rakkoon irra gaa bakka biraatti yoo onnoo jedhee kun Oromoo tokko jaalatanii Oromoo biraa jibbuu miti tokko laaffisanii tokkotti darbu akkuma sangoota mammaa akka sangoota sadii sanii bineensi sangoota sadii algala yookaan muka waliin galtu dhufee tokko diimaa tokko gurraacha tokko adii fagoo isin argee dhufee maaliif isin argee waan sangaan adiin kun isin keessa jiruu fi fagoo isin argee kanaafuu of keessa ari'aa jennaan sangaan diimaa fi gurraachi adiif keessa ari'e jedhanii adii san gaaf kan kophaa argatee nyaate lamuullee itti deebee fagoo isin argee dhufee sangaa diimaa isin keessa si wajjin argee sangaa diimaa kana biraa deemedhe gurraachaatti. Diimaa nyaatee gaaf sadaffaa gurraachallee nyaate jedhan. Kanaafuu akkuma san deemti jechuudha dubbiin tuni tokko bakka tokko laaffisanii cabsanii tokkotti illee darbaa deemanii gaafa isaan kaanitti dhufan kaleessatu na biraan dhaabannee kaleessa dhimma kiyyan kaasne jedhaa kunis akkasuma dhidhisee ilaalaa. Haala kanaan deemtee dhimmi kun Oromoo fi Oromiyaa diiguutti deemaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo waan danda'een karaa nagaatiin illee yoo ta'e sagalee walii ta'uu wal bira dhaabachuun kun wal qabaachuun barbaachisaadha waan jedhu itti dabaluu barbaadeetti amaanii galatoom. Galatoom Idris yeroo biraa ka marii biraatiin walitti deebina. Ammasittuu nagaan ture. Baay'ee galatoomatillee amaan. Fayyaa ta'e.